jedhin bakka amantaa nagaanii galii jaaladhaa jedhin nagaan naa galii lafii kottuu jedhin kana dhiisi kaa fakkaattii amma isin sagalee naa ergi jette hin boo'inillee si jaaladhaa amantaaniiti jedhi si jaaladhaati lafii naa galii bililleen na biraa deemuu hedha nagatee deemuu hedha bakka adiisishi bakka adiisin deemu hin deemishi anillee bakka hin deemu deemuuti isin bakka hin deemu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota chaanal kee jalatti argamtan welcome shama harka fuunee hundi keessan olaa fi keessatti qabuudha amantii kutaa ganda osoo hin jenne akka jiraattan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Warroon jalqaba ragaman hordofaa turtan hedduu galatoomaa isiniin jedha kan keessan dachaa haa ta'u warroonni amantaa birallee shamarruun isiniin jedha jira baga jiraattanii ammallee akkuma biraa laayikii sheer gochuu hin dagatina yaada keessan komentii jala barreessa isiniin jedha. Warroonni yeroo taatan illee ani haadha fuula kan dhuftanii seena subscribe laayikii sheer gochuun komentii yaada keessan barreessas sanduuqni komentii kiyya sa'aatii deemee hurbanaadha isiniin jedha. Akkasii gaardoftota kiyya viidiyoon qabadhee dhufe akkuma asirra argitan kana daa'ima kanatti boo kana isin hunduu argitanii jirtanii baay'ee tokko garaa nama raasaa jechuudha baay'ee tokko nama boochisaa jechuudha inni dhugaa sagalee kana yoo dhaga'u baay'ee tokko ani yaada keessan galchaa wallaahi akkamitti nuhu akkanatti ilaallee garaa nu dadhabe akkamitti garaan isaa danda'ee abbaa kanallee akkanatti daa'ima kana isaa akkana miidhamee booyuu kana fidee miidiyaa irratti waraabuun sirrii miti. Rabbiin haadha isaa muraada guutee fi nagaan biyya haa deebisu. Daa'imni kun ammaan akkana yaaddee haati yeroo as galuu biraa deemtee na fakkaate daa'imni kun ammaan akkana yaaddee haqa isiin waggaa dheeraa kan turtee biyya namaa galtuu hin danda'u. Rabbiin haa laaffisu rabbiin laaffisee fi muraada guutee fi haadha nagaa walitti haa deebisu. Garuu abbaan akkanatti waraabaa isa boochisu miidiyaa irratti sirrii miti wanni akkana sirrii miti yaa uummata keenya akkuma nu dararamnee biyya namaatti itti deemnee yaaddoo keessa yookaan daa'imman keenya illee yaaddoo keessa seenanii jaalanneeti miti ka daa'imman keenya gannee biyya irraa baane wallaahi dhugaa hedduu tokko nama bochisaa jechuudha. Amma dura nutu yaadata amma ijoollee keenyatu yaaddaa jira jechuudha nu caalaa ilmoo keenyatu yaaddaa jira ka inni duraa haadhaaf booyaa jira yaaddoo keessa jira. Maaliif anillee si biraa deema jetteetiniin boochiif takaafellee jechuudha waan akkanaa dhiisaa uummata keenya daa'imman hin boochisina mee akkamii garaan isinii danda'u akkana viidiyoo waraabdanii gadhiisan kana mee garaan keessan hin danda'a wallaahi akkallan tokko nan boochisni ani wallaahi gama kiyya bakka ilmoo akka isaa kana waan qabu isuma akkuma ilmoo kiyyaa sanatti fakkaate jechuudha akkuma ilmoo kiyyaa sana fakkaate jechuudha. Wallaahi rabbiin nagaanni haadha isaa yeroo gabaabaa keessan buraada guutee fi rabbii haa deebisuu fi maal jennare garaan yoo nu gubatee wanni kun hin jiru rabbiin haa laaffisu jireenya biyya keenya hiyyummaa rabbi biyya keenya rabbi hiyyummaa jijjiiru hiyyummaa dachii fi samii rabbi haa godhu hiyyummaa matanatu ilmoo ofii jaalatanillee biyya ofiillee gadi nama dhiisisaa jechuudha wanni ilmoo ofii caala wanni jaalatan hin jiru jechuudha. Ilmoo matiyyaa sana barsiifadhee guddifadhee bakka gaariin gahaa fi namni osoo ilmoo ofii jaalatu osoo jaalatu giddiin irraa adda nama baafti jechuudha. Wanni godhan hin jiru rabbi haa laaffisu nama biyya keenya keessa gattaa'ee dalagatee ilmoo ofiillee guddifatu rabbiin haa taasisu. Wallaahi haadha ilmoo kana nu akkanatti garaan nu raafamee wajjiboonni ati hoo akkam taata laata haati amma garaan hin dandeetti wallaahi nu garaan nu dadhabee viidiyoo daa'ima kana ilaalle viidiyoo akkanatti daa'imman boochisaa viidiyoon waraabina viidiyoon tiktookii isin waraabdan faayidaa isin qabu daa'imman kana yoo ilaale nama meeqa garaan raafama haati immoo sallama nu akkanatti garaan nu raafame jechuudha viidiyoo daa'ima kana arginaani yaa uummata keenya daa'imman akkana boochituun mee garaa isin nyaattu mee garaa maaltu isin toleetuutu viidiyoo kana gadhiiftan jechuudha innuu garaa nama raasa akkanatti ba'u daa'imman hin boochisinaa takkallee isin dura yaalamu sadii dura akkanatti yoo itti deemtu booletti biraa deemtu osoo inni akkana lafa gangalatee itti rarra'u ofirraa harkiftee gadhiiftee biraa deemte jechuudha. Daa'imman yaaddoo cimaa keessa galtii yaaddofti sammuun isiin ni miidhama daa'imman
waan namni bira deemeef kana isii yaadartu haatiiti ammaaf na bira deemti yaaddu keessa galee jechuudha. Sammuun isaanii miidhama daa'imman miidiyaa irra fiddanii akkana boochisaa hin waraabinaa sirrii miti miidhamee jira amma sammuu daa'ima kanaa miidhamee yaada miidhamee jira haga isiin galtuuf akkam ta'a laatan nama yaachisa wallaahi akkammoo ufiyyoo ilmoo biraa deemtan anillee deemuudha jechuun kun maal jechuudha. Sila haa miidhamuuf inni dura haadhaaf miidhamaa jira. Kaafee abballeef yaadanaa miidhamuuf jecha akkanaa kana jettaan ilmi kun akkanattuu imimmaan nama boochisa akkanattuu garaa nama nyaata. Kaafee haa miidhamuuf yaaddoo keessaa galuuf yaaddoo haadhatu yaaddeera yaaddoo abballee abbaan kiyyalee na biraa deeme jedhee haa yaadda'uuf waan akkanaa kana dhiisa viidiyoo osoo waan waraabdanii gadi hin dhiifne dura itti yaada. Baay'ee qalbii tokko baay'ee nama boochisaa haati rakkinnatu biraa ooba malee ilmoo kiyya boruu bakka guddaan gaa barsiifadhee mul'ata boruu naaf haa ta'uu jechaafi jireenyi biyya namaa kanatti osoo ilma ofii akka nabsee ofiitti jaalattu biraa deemti jechuudha. Nu mara wallaahi qalbii nu raase nu marti isaatu ilma biyyaa qabna jechuudha. Wallaahi daa'ima kana rabbiin guddiseetiniin sammuu isaa firii haa godhu rabbiin haga haati isaa galtuufi jabeessee abbaan inni jechuu qaba malee miidiyaa irra baasee anillee si biraa deemuudha jedhee waan akkana kana gochuu hin qabu yaa uummata keenya daa'imman akkana godhina miidiyaa irratti isaanuu yaada miidhaman yaada lammataa ittiin ta'ina amma abbaan yaada lammataa itti ta'e jechuun miidiyaa irra baasee akkana isa godhuun viidiyoo maan bilbilee haadha yoo dubbisiise mee maal qaba mee aga fideetu miidiyaa irratti daa'ima boochisaatiin waraabu. Anillee akkas taate inuu yaada miidhame wanni akkana kun sirrii miti gocha akkana kana yaa uummata keenya irraa of qusadhaa. Daa'imman hin miidhamti daa'imman kanaaf yaada yoo ta'u viidiyoo waraabdanii akkanatti boochisaa waraabdan kana daa'immaniif yaada awwala dursaati viidiyoo gadhiisuun duratti daa'immaniif yaada. Miimaatu inni nama boochisa miimaatu namatti tola wallahi namatti hin tamacha'u wanni akkana